mootiin sirboota warraaqsaa lallabaan tokkummaa Oromoo waggoota 15 aartiidhaan uummata isaa tajaajilaa kan ture. Artistiin gameessi qabsaawaa guddaan Nuhoo Goobanaa du'aan addunyaa teenyarraa galuun isaa uummata Oromoo imalmaanaa dhukkubsee tureus sirna awwaalchaa goota isaa taasisaniin kabajaaf jaalala isaaf qaban garsiisanii jiran. sirna awwaalchaa magaalaa Adaamaatti raawwatameen ummanni Oromoo kallattii hundarraa sirnaan gaggeeffachuuf awwaalcha kabajaa isa madaaluu taasisuudhaaf akka galaanaatti dhangala'anii guutanii jiran. Isteediyoomii Adaamaa xarafa hundaan guutanii kan dhaabbatan ummanni Oromoodhaa jaalalaaf kabajaa isaaf qaban garsiisuudhaaf bakka takka walgahanii argamanii jiran. waltajjii dhaammannoo xumuraa artist Nuhoo Goobanaaf qophaa'ee kanarratti Dr. Kabajaa Muhammad Ahmed Qopheem Nuhoon nama artiidhaan dhaloota qaree barsiisaa guddaa qabsaawaa olaanaa ummata Oromooti jechuudhaan himem. Qabiyyeen walleelee Nuhoo Goobanaa mirga haqaa fi bilisummaa irratti kan xiyyeeffatan gabrummaa kan balaaleeffatan ummata Oromoo qabsoodhaaf kan kakaasan jiruu fi jireenya ummata keenyaa jaalala walqixxummaa tokkummaa irratti kan xiyyeeffatan waan ta'aniif ergaan isaanii baay'ee guddaadha. Hiriyyaan Nuhoo Goobanaa waggoota 37 artist Elamoo Aliim imimmaaniin hudhamam. Nuhoon artistii Oromoodhaaf aarsaa olaanaa kafalem fakkeenya tokkummaa ciminaa fi obsaa nama irraa baratan jeyna nama waan ummata isaatiif fayyadu hojjete ijjannoo hin daddaayne kan qabu tokkicha qixxeekumaa Nuhoon aarsaan inni kafale kan akka laayyootti lakkaawamu miti je'em. Fakkeenyaafis taatee Saudi Arabiyaa keessatti uumame akkanaanii himem. Kana 77 ganjoo akka faranjiitti isarraa jalqabnee walumaan jira. Suudiittis qabsooleen nuti goone gaafa mootummaan impaayera Itoophiyaa Oromoo dura dhaabbachuu turte sun kan footoo keenyaan nu barbaadan nuti immoo isaan dura dhaabbanne falmaa turre jechuudha. Isa kana gaara pooliisa kiyya dhabuun nagaddisiisa. Seenaansa Nuhoon dheertuudha. Artist Nuhoo qofaa miti, artist Dr. Nuhoo Goobanaati. Michuun isaa inni biraa artist Qamar Yusuf Nuhoon quuqamni Oromoodhaaf qabu madaalli kamiinuu madaalamee ibsamuu hin danda'u. Nuhoon nama gochaati jechaan ibsuun rakkisaadha. Inni Oromoodhaaf waan guddaa hawwam. Oromoo bakka guddaa irratti arkuu barbaadam. Gaafa Itaalii turre taatee uumamte takka yeroo yaadadhu har'a anuu niin booye jee artist Qamar Yusuf. Amata dheeraa amata hedduu amata 35 ol qabsoo waliin goone. Yeroon ani isa beeku keessatti Nuhoon takkaa firasaa warrasaa ilmaansaa hin jenne guyyuu bilisummaa uummata Oromoo wajja nama mo'amee mataan qabamee jiraachuu danda'u miti. Daangaa Oromiyaa ja'a, eenyummaa Oromoo ja'a, afaan Oromoo ja'a, aadaa Oromoo ja'a. Kana keessaa waan tokko waan nama isinii tuqeetiin dubbii isinirraa gabaabsaa. Gaafa Xaaliyaan Rooma keessa hojii turre obboleessa kiyya Elamoollee asuma hojii jira. Oofisa tokko kan Yuunaayitid Neeshinaa dhayilee uumchee jedhanii nu ari'an. Gabbaheeti boo'ee Nuhoo maaliif bochaa jennaani ani tanaan boo'u jedhe. Guyyuma tokko osoo addunyaa tanarraa hin deemne waajjira afaan Oromootiin dubbatu biyya afaan Oromootiin dubbattu silaan arkee hii nama jedhe. Bara 1991tti poolis kibab gullallee
gaafa waraana nutti bananii xiyyitiin mataa isaa gubbaa dabraa turte silaa gaafas du'e arranoon waan ammaan tana harka kana hundan harkuu jechuudha. Asiin ga'uu isaatti isin gammadaa jechuudha. Nuhoon barsiisaa tokkummaa Oromootaa ilma ummataa dhugaa jabaa namaa ta'uusaa sheekii fi qeesinis wal faana dhufuudhaan akkanatti ragaa bahaniif. Qoodan qeebannu amantaan addaan qoodamnee waliin dhiibnu biyya keenya misoomaa fi tokkummaadhaan gara fuulduraatti oofna. Wallaalaa keenya Rabbi nu haa beeksisu, beekaa keenya Rabbi nu haa bulchu, ilma keenya jannatatti Rabbi nu haa simatu. Galatoomaa taata. Qabsoon ilma kiyya kabajamaa gara fuula Rabbii deeme kana odoo amantaan hin daangessin qabsoo saphaatiif qabsoo saphoonaa ta'utu nama kana hunda amantoota jiru hunda bifa tokkoon asitti akka hirmaatan asitti akka argaman kan godhe adeemsaaf kaayyoof karooraaf sabboonummaa amala isaati sadarkaa kana kan gahuu danda'e jechuudha. Dhugaa dubbachuudhaaf jiruu durri ofii sanuu durri garaa jedha Oromooni. Hunda dura tokkummaa keenya yoo ijaarre fi yoo keessa keenya wal hubanne amantaan nun diigu, amantaan nun qoodu, amantaan hin qoodamu. Tokkummaan inni faarsaa ture ani sirba isaan tokkummaa qofa otoo hin ta'in kan tokkummaadhaan ala ta'e hunda isaa hoo dhaggeeffannu faaruu malee sirbaa miti. Akkasii miti faaruudha hundi isaa wanni isaa keessaa bahu. Faaruun isaa uumaa faarsa, uumama faarsa. Inni hojjete malee guyyaa irraa nama meeqa du'e kan gaggeessaa dhabe. Guyyaa irraa akkuma beekamu jidduu arrumaa guyyuma irraatu nama meeqa du'a. Namni wama gaarii hojjete yeroo dabarfate gaariin dudduubbeessaa hafaa. Yoommoo waa gaarii hojjete dabarfanne akkuma inni kaan awwaalcha dhabee kun bakkee kanaa jirutti wahiif awwaalcha dhufne waan inni qabuuf awwaalcha dhufne amma reef kasa gaggeeffannee kaane walitti deebina. Assalaamu alaykum warahmatullahi wabarakatuh. Dubartii cimtuun irkoon jireenya isaa waggoota 8 dabran dadhabee hifadhe osoo hin jahin gooticha Oromoo artist Nuhoo Goobanaadhaa ol qabdee gaqqabdee dhukkubsachiisuun gaafa akhiramu garaa hidhattee dhaammannoodhaaf isteediyoomatti tan argamte haati warraa artist Nuhoo Goobanaa Maliikaa Aliidha. Gooticha qabsaawaa fi artistii jaalatamaa Nuhoo Goobanaa ummatni Oromoo imalmaanaa akka jaalatu nin beeke jette. Nuhoon hinduune isin keessa jiram Nuhoon nama hojiidhaan jiraatu kanaaf yaa ummata Oromoo obsaa anu isin garraaniin sabbare jechuun Oromoota isteediyooma keessa jiran al takka boochisaa al takkaas onnachiifte. Jirtu Nuhoon hinduune Oromoo meeqaa jira? Oromoo meeqaa jira? Nuhoon hinduune ani du'e jedhu ni jira. Oromoo Nuhoon ni jiraami? Takkummaami? Uummata Oromoo takkummaami? Ani nin gammadaami isiniin? Na gammachiisanii biru? Takkummaa Oromoo takkummaa waan bira waan isiniin jedhuun qabu. Baay'ee galatoomaa hundi keessan xiqqaa guddaa manguddoo sheekh warra amantii hunda galatoomaa na isiniin jedha.
sabri imaana isinii haa kennuugaa anaafis du'aa inaa godha amata 8 hidhaa keessa ture hidhaa rabbii hidhaa namati miti haa taatu sabrii godha anaafis sabrii naa kadhadhaa isin harkinaa nuti hin jabaadhe ani harkaa keessaniin hin arra jabaadhe ani malkaan nuhoon dhabe ummatni oromootis nuhoo dhabdanii jirtanii ni jirtan moo jirtan الحمد لله رب العالمين لك حمد ولك الشكر يا رب سكنوا في الجنة يا أرحم الراحمين يا رب بملائكتك الخير استقبلوا يا أرحم الراحمين نوح إنسان طيب نوح هيتو سنتين بيتني الرجاء أوساتني أنا سيسمع لي مالين كابا جولن تيجي أيو كابتي رومو أنا أبشر أنا سنجد أبصا أنا سناركنان والله أبصه رابطون دندين ترى أرى سناركنان قمدي الحمد لله رب العالمين جدا قالت ربي أفضل شهر كانت sila gaafa santee akkam arraani baay'ee gammadeetiin hin jira isallee dhabu mootummaanis haa galatoomuun jedha qindeessee akkanatti awwaalcha isaa naa bareechee asiin naan gayu isa baay'ee galatoomfadha salaamu alaikum ummata oromoo hunda nageetti isin jedhaanii nu hoodhaanii ani mo isinin qaba ijoolleen tiyya eenyu qabdi isin qabdi adaraa takkummaa san raanfatina jabaadha eeyyeen akkuma haati warra isaa adde Maliika Alii ja'an artist Nuhoo Goobanaa goota olaanaa Oromoon laphee isaa keessatti seenaadhaan bara baraan yaadachaa jiraachisuu akka ta'e ni amanna. Kutaan qophii keenyaas kana bu'uura taasifachuudhaan jiraattota dirree dhawaa keessaa namoota tokko qabsaawaa gameessaaf artistii jaalatamaa Nuhoo Goobanaa akkamiin yaadattan jechuudhaan gaafannee jirra. Nuhoo hoggaa yaadadhu qabsaawaa Oromoo cimaa jeetiin yaadadha. Kanaafuu qabsaawaa Oromoo cimaan kun Oromoon akka gaariitti isa quba qabaatuudha qabdi. Nama qabsoo duraarraa qabsoo duraa keessa lakkaawamu keessaa tokko. Kanaafuu Rabbi rahmata haa godhuufi. Seenaa qabsoo Oromoo keessattis ta'ee seenaa muuziqaa Oromoo keessatti bakka guddaa qaba inni jechuudha. Warroota Oromoo fi Oromummaa tanarratti shoora guddaa tokko taphachaa dhaloota kana dhaalchisee akkasittiin fudhadha. Warroota dhaloota ammaa kana akka gabrummaa falmatan barsiise. Akka daa'imni yeroo lafarraa ol ka'u waan takka maatiin barsiisutti dhaloota ammaa kana akka gabrummaa hin fudhanne warroota itti lallabuudhaan dhaalchise. barsiise oomishe dhaloota kana oomishe akkasittiin fudhadhaa jechuudha artistii qofa otoo hin taane. Sirboota hedduun isa yaadadhaa ana keessaa sirboota lamaatu hedduu keessa kiyyatti kan dhagahamu fakkeenyaaf inni isin waamti harmeen yaa ilmaan koo na dhaqqabaa isiniin jetti harmeen ijoo wallahi ana biratti sirba qofa otoo hin taane ergaa guddaa tokko qaba. Saniif ammaas yeroo hunda na mireessu innillee kan booyaa sirbuu jira yaa qotee bulaa Oromoo mee maaluma badiin ta'e inni qotottaa nama jiraachistaa ergaa akkasii tokko qaba. Wallahi yadalatti godhe malee sirba natti hin fakkaatu. Sirba jedhee ibsuu hin danda'u. Hima wahii ergaa guddaa qaba jechuudha. Tokkummaa yaa ilmaan Oromoo tokkummaa sanuu jecha inni keessa fayyadame keessa kiristaana islaamaa nu gargar hin baafnu kun hojii rabbiiti waaqayyoof haa dhiifnu jecha jedhu san ana biratti dhugumatti bakka guddaa qaba jeetii yaada. Artist Nuhoo Goobanaa muuziqaa Oromoo keessatti gumaacha guddaa godhee jira. Maqaa qabsaa'ota Oromoo keessaa warra tarreessamee jiraatu keessaa isa tokko. Gumaacha guddaa godhee jira. Manni Oromootis isa akka inni gumaacha guddaa godhe kanatti
manni Oromootis ijoollee isaa maatii isaa waan barbaachisaa ta'een cinaa dhaabbachuu qaban. Nuhoo Goobanaa jireenyi isaa guutuu Oromoof jiraate ifiif hin jiraanne jireenya isaa guutuu saba Oromootiif jiraate yeroo takka boqonnaa osoo hin fudhatin uummata Oromoo bal'aadhaaf jiraate Oromoon waan ammaan boodii jiru kana guutuu maatii isaa dagachuun qabu jeetii yaadu. Sirboota isaa yaa Faaxumaa yaa haadha Nuhooti kajoo kana baay'een jaaladha. Yeroo akka dagaatti dhageetti akkaan intervii isaa irraa dhagee yeruma sanitti halkanuma tokkotti walii qindeessee dalagee gadhiisee wallee kanaan hedduun isa dinqiifadha. Walleelee biraatis baay'ee qaba jechuudha. Isii waamtii harmeen yaa wallee ja'u walleen tokkummaa ja'u irratti shoora guddaa taphatee jira. Kanaafuu aartii Oromoo keessatti warra sadarkaa duratti yaamamu keessaa isa tokko jeetii yaada Nuhoo Goobanaa. Duraan dursee maatii fi firoottan isaa akkasumas uummata Oromootiif sabrii isin haa kennuun jaa. Maaliif inni kun ifiifuu Oromoodha. Kanaafuu imaana sabrii isin haa kennuun jaa. Duraan dursee maatii fi firoottan isaa akkasumas uummata Oromootiif sabrii isin haa kennuun jaa. Maaliif inni kun ifiifuu Oromoodha. Kanaafuu imaana sabrii isin haa kennuun jaa. Nuhoo akkamiin yaadatamee naa'imi muuziqaa Oromoo keessatti gumaachi inni godhe akkamiin yaadatama? Ani amma akka rogeeyyiileen garaagaraa isa ibsanitti inni jechuun nama jenereeshinii sadi qaree jaaniiti manni beekootiin itti isa ibsanii. Kanaafuu jenereeshinii sadeen qaroomte keessaa tasadeessaadha warreen anaa fi fakkaattoota akka kiyyaati jeetiin isa ibsa. Sani achi inni akkaataan itti isa ibsu hin qabu. Isa jechuun nama waa hunda Oromoof ta'e waa hunda isaa Oromoodhaaf dabarse. Dura wanni inni irratti hin sirbin hin jiru. Kamirratti hin sirbinii jettee irra na gaafatte irra na wayyaa. Hunda irratti sirbee jira dinagdee, hawaasummaa, Oromoo fi Oromummaa, tokkummaa. Kana hunda irratti waan sirbee jiru jecha inni artiistii qofa osoo hin ta'in qabsaawaadhaas artiidhaan qabsaawee nama artiistii isa booda akkaataa itti qabsoo fi artiin marji taateetti deemtu nama karaa agarsiise inni. Kanaafuu saniin isa yaadadha. Karaa biraa tokkummaa 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 yaa ilmaan Oromoo tokkummaa kiristaani islaamaa nu gargar hin baanu amantiin tabbaati akkasiin haa beenu sirba joosaniin irraa yaadadha. Akkanatti nama Oromoo qaraa ture amantiidhaan akka namni gargar hin baane namuu amantii mataa isaa qabate garuu Oromoo fi Oromiyaadhaaf akkaataa itti qabsaa'an nama karaa agarsiise isa jechuudha. Yaa ilmaan Oromoodha biyya keessa jirtan yaa ilmaan Oromoodha biyya keessa jirtan isi waan fi Oromiyaa waa'insa harmee bitan isi waaman biyya keessa wallaanaaf isi deegan isi waamti hameen isi waamti hameen. Gumaachiisaa namni isaan madaalamu hin jiru. Keessattuu roga qabsootiin. Qabsoo keessatti yoo dhugumaan gatteenyee sirba qabsoodhaa lakkooyne. Sirba qabsoo irratti hundaa'e. Taa kalama jennee lakkooyne Ali Birraa ji'i, abbaan fedhe Qamariin ji'i, nama feete akka nu hotti. Waa'ee qabsoo irratti inerjii isaa karaa sirba qabsoo irratti deebisee hollise hin jiru. Gama qabsootiin irraan hafne. Waan namni jiraachuu qabuuf jiraateeti mishina isaa fixatee deema. Biyya kanu jaalachise isa, biyya kanu yaadachiisu isa,
yaa biyya too gaarii yoomumaan ijaansi arkaa ansi dhiise deemu xiyyaa halkanii guyyaan lubbuu too yakkaa kajuu kuni waa'ee biyyaa wani takka dhugaadha yoo ollifame yoo dhugaa haasoo dhugaa tokko yookaan seenaa dhugaa takka namni siimu jiraate imimaanti si qaba abbaa feeteef yoo bante sheekii shariifiif yoo bante shayxaanaaf illee yoo bante ni booya maaliif jennaan riil waan isa keessa jiru dhugaan jiru san waan walliseef imimaantu ija si dhufe akkuma ammaa anan dhufeetti akkuma si dhufe kanatti maaliif jennaan fiiliingiin inni biyyaa qabu sun dhugaa waan ta'eef dhugaan jiraatee du'e namni level inni itti jiraate fi haala inni itti jiraate ilaalee hin jiraanne ni dararame jechuu mala qaceeloo namni jiraate du'e nu hoodha qaceeloo namni jiraate jireenya kanarraa jireenya kaanichi dabre nu hoodha. Artiist Nuhoo Goobanaa Rabbi rammataa godhuu fi wanni inni dalagee hangana jaamee waan shalagamee dhumuu miti waan haalaan cimaa ta'ee aartii Oromoo guddisuu keessatti qabsoo Oromoo keessatti nama haalaan yaadatamu nama fooyyettillee irraanfatamullee osoo hin taane sabrii godhuufillee hedduu namatti ulfaatu jechuun Nuhoo Goobanaa. Wanni inni hojjete saba kanaaf qabsoon inni xurreen inni lafa kaa'ee dabre waan hanganatti shalagamu miti osoo lakkoofsaan shalagamee himamu taate lakkoofsaan shalaginee himuu dandeenya jechuudha. Inna artiist Nuhoo Goobanaa keessaafuu uummata Oromoo kana tokko godhuu keessatti biitti tun akkanii fi dimokiraasiidhaan karaa dimokiraasiitti tarkaanfattu keessatti nama haalaan qabsaawaa dandeettii qabuun dandeettii rabbiin isaaf kennee gama aartiitiin haala saniin biyya tana tokkoomsuu irratti uummata saba Oromoo kana tokkoomsuu irratti haala hangana hin jaamne nama qabsaawaa ture yookaan uummata kana hawaasa kana tajaajilaa ture jeetiin ibsa. Sirbii Nuhoo gizee jaamu sammuu keessaa na dhufu ispeeshaalee keessaafuu sirba tokkummaa jee wallisa sun hedduu inni irraanfatamu jechuudha. Sirba saniin hedduu yaadatama. Tokkummaa 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 yaa ilmaan Oromoo tokkummaa kiristaana islaamaan nu gargaar hin baanu kiristaana islaamaan nu gargaar hin baanu amantiin tabbaatii akkasiin haa beeynu sun hojii rabbiitii waaqayyoof haa dhiifnu jee wallise san hedduu inni irraanfatamu jechuudha. Uummata Oromoo hunda biratti yaadatama yoomiyyuu taanaan. Nuhoon akkuma beekamutti aartii Oromoo keessatti gumaacha guddaa gumaacha hangana hin jedhamne qaba. Nama qabsaa'ee qabsoo irratti osoonii fi faayidaa mataa isaatiif waan akka hin godhin qabsoo tanarratti cichee wareegame tokko Nuhoon akka waliigalaatti hawaasni direedhaa akka itti yaadachuu qabu isa akkana jedhee yaadu akka kiyyatti hawaasni direedhaa isa akka itti yaadachuu qabu ganda hunda keessatti bakka gartee namni asii Adaamaa dhaqee taaziyaa tana qoodachuu hin dandeenyetti gandi hundi sharaa dhaabee akkasitti taaziyaa sarraa waa qoodachuu qaba jedheetii yaada ture. Kuni hin taane if duraaf garuu artistoota dila qabna warra qabsoo irratti waa hedduu nu gumaachuu hedduudha qabna itti yaadamuudha qaba jedheetii yaada wanni kun. Karaa biraatiin wanni Nuhoon qabsoo Oromoo keessatti gumaache maal akka ta'e hawaasni Oromoo guutuun ni beeka. Kanaa wajjin wal qabatee dirreen dhawaa akka addaatti nu artiist Nuhoo Goobanaatiif siidaa isaan malu guddaa tokko magaalaa dirree dhawaa keessatti dhaabbachuu akka qabu abdiin irraa qaba ittiin amanaas jechuudha. Godhamuu qabaas jedheetii yaada jechuudha. Sirbi Nuhoo Oggajaan sammuu keessa na dhufu tokkummaa isa jedhu. Tokkummaa 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 yaa ilmaan Oromoo tokkummaa isa jedhu na dura dhufa cufa keessaa jechuudha. Nuhoon amata 200 ardii Afrikaa tana dura achi deemee jiraatu jiru. Suniif yaadatame sirbi isaa maaliif yoo jette Ameerikatti biyya Hindiitti biyyoota Awurooppaa kana keessatti ana fakkeenyaaf amma Islaamaa yoon ka'ee kirrii uffadhee yookaan amantii kiristaanaaf qabadhe maaltu si barbaachisa naan jaa warri kiyya yoon Ameerikaa jiran yoon Awurooppaa jiran wantoota kiristaanummaa saniif na barbaachisu na laatan malee mana nanariyan firoottan kiyya nan jibban maaliif sun amantii yaada kiyya waan ta'eef sirbinuu hodhaa sanii maa jira amantiin tabbaati akkasiin haa beeynu wal qixaa obboleessi isaa odoo kiristaaname obboleessi isaa odoo islaame nuwoon irraan kaa'enne amantiin tabbaati akka amma isaan sun yaaduu danda'anitti sun akka laafatti hin dhufu akka gurraachaa fi adiin garaagarummaa qaba ture eegasii wal qixa deebi'ee amantiinis ammallee nafne biyya kana ani kee yoon islaame yoo kee kiristaaname namni quba sin laata
garuu amantiin tabbaati tiyyaatu isaa caala jee waa yaaduuf amantiin tabbaati kaju wanni sirban wanamu yaadatuuf isaatu bira dabree akkasitti riil jiraachuu jira dhugaadhaan suniif kasaa yaadatamu. Duraan dursoo nuhoo rabbi ramataa godhuu fi uummata Oromoo bal'aafis rabbiin jajjabinaa fi ulfina rabbi isaaniif haa kennu. Nuhoon seenaa Oromoo keessatti nama guddaa tokko qabsoo Oromoo sirna welleedhaan nama waan guddaa uummata Oromootiif gumaache. Nuhoo gujaan wallee tokkummaa jedhu kan sirbe jechuudha. Wallee saniin na keessa dhufa jechuudha. Tokkummaa 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 yaa ilmaan Oromoo tokkummaa. Ya ilman Oromoo tokkummaa 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 ya ilman Oromoo tokkummaa. seenaa industirii aartii Oromoo keessatti artistoota hojiiwwan isaaniin ummatarraa jaalalaaf kabajaa olaanaa goonfachuu dandeen kanneen qubaan lakkaawaman muraasota keessa artist Nuhoo Goobanaa adda durummaan kan eeramu ta'uunsaa gaaffiin qabu. Namni jabaan Oromoo waggoota 15 oliif ummata isaa muuziqaadhaan barsiisaa ture. Kabajaaf jaalala ummatni isaaf qabu akka carraatee osoo lubbuun jiru mirkaneeffachuu dandeetii jira. Seenaa artistoota keenyaatiin namni ummataan manni bitameef badhaafameef artist Nuhoo Goobanaa malee kan biraa ni jira jedhanii dubbachuun hin danda'amu. Nuhoon kanaa ol ummata isaatiin nama jaalatamuudha. Namni jabaan Oromoo kun arra addunyaa teenyarraa galuus maatii isaa deeggaramuu fi tinnisamuu akka qaban namootni nuti dubbisne akkanatti yaada isaanii nuuf laatan. Akkasitti uummanni Oromoodhaa akkuma duraan waa hunda godhaa fi as ga'anitti har'aan tanaas bira dhaabbatanii maatii isaatiis waa hundaa'uu bira dhaabbatanii bakkaan ga'uu biqila inni lafa dhiisee biraa deeme kana bishaan jala nannaqanii unkura kana guddisanii bakkaan ga'uudha qabanii jira. Duraan hanga takka gooneef hanga takka gaawwan namni walirra wayyaadhaati akka walirra wayyaatiin itti dirmannee warroonni akka dinquu Zayyaasfaan agalatoomanii gargaarsa takka takka godhanii qaama uummata Oromoo kanaahu akka nu bakka bu'ee godhe jeetii yaada waan sanii amma Oromoon guutuun hirmaattee akka namni kun nuuf jiraatetti akkuma harree huntana jeetti takkaa mindaa isaatiin mana galee beeku nuun akka namoota waayilota isaarraa dhageenyutti mindaa isaa fudhatee qabsoo Oromootii fi waan harkate hunda mashruufu ture saniifuu akka inni nuuf jiraate sanitti uummanni Oromoo kana booda isaaf jiraatee waan takka godhee fi ijoollee tanaaf jechuudha. Akka ijoolleen tun jireenya abbaa isaanii takkaa irra gammadee beeku. Dhukkuba isaatiifis kan saaxilate rakkuma Oromooti. Tokkummaa dhabuu Oromoo tokkummaa dhabuu irraa kan ka'e akka hin taanetti gabroomuusii kanneen dhukkuba ta'eef isaaf hanga du'aa isaatitti jechuudha. Akka inni takkaa sababa uummata Oromootii fi dhimma Oromoo kanarratti gammachuu malee addunyaa kanarraa galetti amma tana booda ilmaan isaa akka akkasitti hin jiraanneef tajaajiluu qabanii uummanni Oromoo bira dhaabbachuu qaban. Akkuma dhukkubsatee isa tajaajilaa turanitti tajaajilli sun hafuun qabu warra maatii isaatis ijuma inni itti jiraatee tajaajilu turan sanitti itti fufuu qaba jeetii yaada. Kanaafuu akka kanatti waan hafee cufa ijoollee isaatis haadha manaa isaatis cinaa dhaabbatanii kunuunsanii akka inni jiraatee tokkotti isa kunuunsuu qaban jeetii yaada. Dura amma akkaataan itti ati isa ibsite sanuu ani naaf gahaa miti. Maaliif Oromoodhaaf waa hundee isaa dabarsee ture mana jechuun waan imintiidha isaaf waan xiqqaadha. Yoo danda'ame Oromiyaa guutuu maqaa isaatiin osoo yaamamee irra natti gammachuudhaanaaf. Maaliif
isa jechuun ani beeku bicha akkaataan itti isa kana jee isa ibsu. Maaliif takka eega du'e namni wanni isaan tolu biyyeerraa sablisu raamataa godhuu fi kanuma. Garuu kana booda maaltu dhufaadhaaf garuu maatii isaa akkaataan itti gargaaruu danda'amu karaan mijaawee akkuma kana dura isa gargaaruudhaaf karaan qophaa'ee ture sanitti maatiidhaafis tumsi kun itti fufuu qabaadha wanni hin jiru. Maaliif maatiin isaa kana dura isarratti dipend ta'eeti kan jiraachuu ture inni wareegame yookaan du'ee jennee ichirratti dhaabuu osoo hin ta'in maatiin isaatis akkaataatti kana booda gargaaramuu danda'u haalli mijaa'uu fi qaba. Sani achi garuu ani akkaataan itti awwaalcha isaatii fi du'a isaa irratti mootummaa Dirree Dhawaa yookaan aangoota Dirree Dhawaadhaa komachuudhaan barbaada. Maaliif inni kun gaafa lubbuun jiru dhalataa Dirree Dhawaa fi asumatti guddateeti. Sababa Oromummaa fi Oromoodhaaf jecha biyyarraa godaanee amata waggaa dheeraa ala ture san booda dhufee Adaamaa jiraachuu ture jechuudha. Gaafa dhukkubsatus gargaaruu isaanii hin dhageenye gaafa du'us hawaasni Dirree Dhawaadhaa Oromoon akkuma isa hawwaa turtetti achi wareegame yookaan du'ee achumatti awwaalan. Isa kana fidanii hanga dhukkubsachaa ture sanis akkaataatti isa gargaaran warri achi jiru haala mijeessee ture. Kuni garuu sila ummata as jiruun haalli mijaa'uu qabu. Oromoon nama guddaa tokko dhabde. Kanaafuu hayyoo inni uummata Oromootiif godhe kana galmaan godhaaf uummanni Oromoo gumaacha guddaa godhuufi qaba. Gargaarsi haala amma ittiin wanta goonu keessaa tokko walleelee inni wallisiisa keessaa walleelee san akkaataa intarneetaa yuutuubii irratti gadhiifamee akkaataa ittiin gargaaramuu danda'u. Maaliif Oromoon sababa bal'aa waan ta'eef jecha maaliif qarshii takkaa hin taane akkaataa walleelee isaa san ittiin onlaayinii yuutuubii gubbaa ittiin buusan masmarri diriirfamee fi akka achirraa buufatanii fi sistema sin akka gargaara. Uummanni Oromoo nu hunduus nu humni mileenni meeqa jiraachuu danda'a. Uummanni Oromoo aadaa isaati. Uummata isaa cimsachuun, beekaa isaa jabeeffachuun, hayyuu isaa jajjabeeffachuun uummata Oromoo biratti aadaadha. Akka aadaatti ilaala. Saniifuu Nuhoo Gobanaa Rabbi rammataa godhuu fi karaa addunyaa namuutu irraa nafnetti deemee jira. Hawaasa maatii isaa immoo uummanni Oromoo akkuma kanaan dura wal gargaaraa ture sanitti kanaas cimsee gargaaruu qabaa jeetii yaada. Bareeda. Nuhoon hawaasa Oromoo biratti ni gargaarama jenneellee haasa'uu hin qabnu. Nuhoon nama gargaaramu osoo hin taane nama qabsoo tanarra wareegame waan ta'eef Nuhoon qacinaa dhaabbatanii gartee gatii inni qabsoo tanarra baase hanga dandahame hanga xiqqaa takka kafalullee dandahamu hanga xiqqaa takka irraa kafalan. Kana haala kamiin kafalla jennee yoo yaadne ilmaan qaba maatii isaa kara dandahame bakka walitti dhufne cufan waan gumaachuu qabnu gumaachinee ilmaan isaatii fi maatii isaa guututti utubuu akka qabnu nan mul'ata. Hawaasni Oromoo bakka jiru dammaqee wal gargaaree wal bira dhaabbatee waan gartee Nuhoo qabsaa Oromootiin malu san isaa akka gumaachu asumaaniin dhaamsa kiyya dabarsachuu barbaada jechuudha. Dhugaadhaa namni kun akka reefu sun jetti nama enerjii isaa sirriitti fayyadame kun waan nama dhiisuu miti. Anis atis waan nu dhiisuu miti. Maaliif inni akka aarootti eeriyaa tokko taa'ee neetworkii isaa ijaaree jira. Jaalannu jibbinu waan nu quqquqee nu kaasaati. Maaltu godhamuu qaba akkamtu godhamuu qaba kun waan qoratamee akkaataa ijoollee isaatii fi jireenya isaatii fi muuziqaawwan isaa jalqabarraa ilaamaa hagama siistama kompiitaraatii fi weebsaayitiin danda'u akkaataa sun ajjeesistu godhu. Akkaataa hagama sirboottan isaa tokkummaa kajuurraa ka'ee caalbaasii interneetarra dhufuu baatus akkaataa itti sun caalbaasii namni qilleensarraa itti buufatee bikka takkatti qarshii takka tokko gumaachuudhaan namni Oromoo bal'ina qaba namni Itoophiyaa bal'ina qaba. Daangaan Nuhoon juusan yoo ka'e Sidaamiinis Amaariinis Tigreeniis lammii biyya kanaati. Walli isaan Tigree tokkos yoo dhukkubsatee yoo du'es gargaaramuu qaba.
wallisaan Oromoo tokko yoo dhukkubsates yoo dees gargaarama qaba. Nama kee qofaan gargaaramteen gammaddu. Wanni ati hojjette biyyaaf, wanni ati hojjette artiif akkasi qiyaasa sanitti kana booda ka Oromoon gargaarte, ka Amaaraa gargaaree, ka Guraageen gargaartee osoo hin ta'in akka biyyoolessaatti biyya bira dabree akka Afrikaatti maaliif artiidha kaanis jireenya keessatti ka ablee tolchis ka makiinaa tolchis gumaacha inni gumaachuu qabu waan fideef kun bikka san dhufus kun bikka kana dhufus tokkuma ableenis qixuma lilmeen barbaachisan barbaachisti sun waan ta'eef tooftaan jijjiiramee akka biyyaatti artistii biyyaatti afaan hunda sirbaa ture kanaaf karoorri godhamee abbaan fedhaa hirmaatu akka biyyaan labsuu jalqabuun odoo jalqabame keekeetii si gargaara karaa sirraa dhaquun qabu maaliif jennaan nun dhiiftu haa akkasitti fiilingii illee garaagarummaa qabaatu akka biyyoolessaatti seerri isaa diriirfamee intarneet irratti wantoota inni hojjete kilippiilee viidiyoolee inni hojjete dokumantarii godhuudhaan haala adda addaa godhuudhaan akka biyyoolessaatti gati qabeessa ta'ee akka biyyoolessaatti artii fi artistii wanni bira roga biraatiin illee warreen biyya tanaaf jaboo waa gumaachan akkasitti tartiiba keessa galan akka addunyaan jireenya qabdutti biyyi teenyaas kasabaa sablammootaa kasabaa kagandaa kabiyyaa akkasuma faanuma saniin warra dirree dhawaarraa wanni eegamu yoo jiraate isaa fi alibirraan wal qabatee afran qalloo bakka jalqaba namni artii keessa seenuudhaaf harargee dhalachuun dirqama fiiguudhaaf arsitti guddachuun dirqama qilleensa eeriyaa san jirutu kana qaba kana waan ta'eef artiin dirree dhawaatti biqilteeti daraartii yookaan harargee biqiltee daraartii manni barumsa artii akka mana muuziqaa yaareed kaja'amu sunitti bifa bareedaan qindaawee kara hojii barnootaatti warri jalqaba eegalee amma gara dhumaatti gara nu kanatti as kan nutti jiranii kanaaf akkuma isaanii san osoo hin ta'in nuti qalamaan hordofnee akka barannu kanaas itti yaadamuu qaba akka sabaatti akka biyyaatti akka sabaa sablammootaatti itti yaadamee artiin harargee kana yoo dhaabbate ka sabaa sablammoonni irraa baratan ka afaan hunda barsiisu sun jiraachuu qaba ja'a kan gama kiyyaa. Namni jabaan Oromoo mootiin sirboota warraaqsaa dhaloota afran qalloo lammaffaa keessaa kan argame artistii gameessi qabsaawaa guddaan Nuhoo Goobanaa albama manzuumaa tokkoof sirboota 11 baasuun waliigala albamoota 12 maxxansiisee malees sirboota qeenxee hedduu hojjechuun ummata isaa biraan nama gaheedha. Nuhoon wallisaa qofaa miti barreessaa guddaadha. Qopheessaa jadaloom meeshaawwan muuziqaa gosoota gitaara keessaa booksii gitaar liidiif beezi gitaar akka malee taphachuu kan danda'u kiiboordii fi harmoonikaadhaas kan taphatu nama jabaa abbaa ogummaa hedduuti. Kokkofleef gara laafeessi nama artist Nuhoo Goobanaa sirboota afaan Oromootiin hojjetee ummata isaatiif dhiyeesse malees afaan Amaaraatiin, afaan Somaaleetiin, afaan Arabaatiin weeddisuudhaan dandeettii olaanaa akka qabu nama mirkaneeffateedha. Artist Nuhoo Goobanaa bara jireenya isaa keessatti guyyaa tokko hifadhe dadhabe osoo hin ja'in ummata isaa nama tajaajile nama cimaa artii Oromoo keessatti sirboota warraaqsaa hedduu hojjechuun dorgomaa hin qabne hangafa ol'aanaa ta'uusaa namni waliif hin galle tokkolleenuu hin jiru. Nuus jaalattoota firaaf aalisaa maraaf ummata Oromoo hundaaf maatii isaatiif jajjabina hawwaam hurfiin gabaabduun artist Nuhoo Goobanaa akkamiin yaadatama jechuudha walii qaqqadaaddanne tanumaan walii galchaa fuuldura seenaa jireenya isaa dhaloota hanga du'aa jiru qabannee dhihaachuuf waadaa gallam. Thank you.
Thank you.